Aji amol genya. Nam tokkollee amma hin sirbaa nu kaalee masaalaan kan ooneg jedhee ittiin baruudhaaf fudhatee nu dhowwatee amma sirbaa jira. Deennu nam sun maqaa isaa yaamuu dandeenya? Nan danda'a maal? Yaa maal? Saggaayee Dandanaa? Dandanaa isa. Kan ooneg jedhee mi'a ooneg qabatan jedhee jalatti nu dabarsee kun alamuu dhalluulee. Anaan illee maal jedhe ati poolitikaa keessa maaltu sigatti madaa akkamuu malee naan jedhe. Nama akkasii amma maqaa guddaa. Inni illee dhiifama gaafateera dhiifama anuyyuu. Anan gaafanne bichaa Oromoo gaafateera. Nama akkasii wajjin ji'a ji'aan wal geenye Tagbaar Eddit Minilikitti wal geenye waa'ee Oromoo dubban. Eegi baasuun oolini waldaan Maccaaf Tuulamaa nama hedduun hin beeku sunirra yeroo keenya hin gubnu waldaa Maccaaf Tuulamaa keessa yeroo hedduu cufamee yeroo hedduu banamaa ture. Eege naannoo banamu cufamee yeroo banam tokkotti bara ijoolleen barattooti Oromoo yuunivarsiitii irraa ari'amtu suni bakka buutanii ijoollee sun akka gadhiisanii fi yaalii godha turtan. Yeroo sun tammoo namootni akka ijoolleen sun gadi hin dhiibamnee fi dhiibbanu taanii jettanii jiru. Eenyufaa warri sun? Biladdisaa Dofee booddee keessa jiraatu. Biladdisaa isaan duras iccitiidhaan wajjiniin waa'ee Oromoo dubbanneera. Abbaa Duulaas akkasi.